osoo baate bareedaadha. Maaltu ture amma dura dhufeetiti si himatee akka si jaalatu himatee akka ati immoo sin barbaadu jetteen himatee waa hedduu himatee miidiyaa irratti viidiyoon isin jiraa gizee meeqan gaafadheeni ji'a ja'a akka obbolummaatti ji'a ja'a immoo akka jaalalatti waliin deemnee jirra jee yoo na jaalatte garuu Duubaayin jira Duubaay kootu naan jettee jee ni jaalattaayii jennaan gaafadhee eenin jaalattaanii jee yoo ka jaalattu ta'e nama jaalataniif aarsaa guddaa kafalanii Duubaay dhaqiin jee sababa sanii gorsa kee dhageetiin Duubaay dhaqee Duubaay gizeen dhaqummoo isiinis wal mari'adheetiin dhaqee Duubaayitti nan simanni na dheessitee jaa obboleessi keenya. Akkam kokkolfite. Wayitti taphatte wallahi. Himataanis viidiyoo bahii. Wallahi bareeddu shaafa antummaatti taphatte hundaa. Nyaatti taphatte. Nagaa wal gaafadhaa muhiitti irraa kaasaati. Ummata keenya wallaggaadhaaf sagalee ta'a. Jijjiirtuun ummata keenyaaf jidduu ta'e. Ishi nagaa wal gaafadhaa. Naguma obboleessa koo. Obboleessa koo. Eegamtee na jala. Fayyaadha. Maakii durattanii fuulli koo ni gurraachaa nyaara gureenaasaa garuu amma si argee jenna. biyyeecha bishaan gaaraaraaf biyyeecha bishaan maaltu gabbisaadhaan. Kanaaf amma kursifama falchaa warri zaleertan. Okay, ammallee ni jaalattaanii jechuu. Taane biyyeecha garaa guutuu bishaan raafuutu gabbisaa jedha Oromoon. Keenaa galee jira hayyee taate. Hayyee amma seenarraa eegallaa seenaa dubbadhu nagaa wal gaafattanii. Hayyee seenaa ana gaaffii si gaafadha. Isin nan gaafanne. Ani gaafadhe ishiin nan gaafanne gaafadhu. Nageenyi karabbiiti waan ta'eef nagaa gaafadhu seenaa. Dheeressa obboleessa koo nagaa jirtaa fayyaa keetii nagaa siif haa baay'atu akkam nagaa keedha. Obboleessa hoo waan jetteef xiqqishoo waan aarii fakkaata. Fuula isarraa akkasitti mul'ata. Hayyee seenaa akka inni jeetti gaamma duras akkas jaalatu dubbatee ture mana kanatti. Yoo na jaalatte Duubaay koottuu jettee jirtaani? Maakii dhugaa dubbachuudhaaf laali. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni kun qoosaa akka fakkaatu anatu taasise maaliif dhugaa ta'ee miidhaan isaa baay'ee cime waan ta'eef qoosaadhaan jedhee uummata sobuu jaaladhe jechuudha. Tokkoffaa dhiimoodhaan sirriitti itti muyaale. Ani akkan jaalallee hin barbaanne kanaan dura jaalalatti akka miidhame waan magaalaa kanaa akkanaa ta'uu barbaanne itti mee asirrada'ee yookaan ammoo akka galuuf seerumaanan ibsaafi ture. Ani immoodhaan biloogii faguunan gara tiiktookii dhufee otoon sodaatiin ifaan ifatti dubbatate. Qoosadhaa dhaabee asirratti hin jedheen na didee ittuma fufee innis itti fufnaan anis dhiigii keessa seenee tan fufee jechuudha. Waldiduun keenya dhufe kazaan dhumarraa si argee dhugaa ijuma kiyya laalaa akka dhugaa natti himtu barbaadaa jedhe makii. Jennaani ijuma isaa laalee tananii ani sin barbaadu sin jedha kootu bakka Dubaayin jedheen akkuma qoosaa ta'ee jechuudha. Baree meeqaffaatti birrii 300 fi 30 irratti galchee waan hundaa fidee dhufe jechuudha. Anis otoon turiin waraqaa akka dhumuuf taasisee Dubaay dhufe. Si deebi'ee? Malee ati akka isin jaalanne itti himtee jirtaa jechuudha. Sirrumatti. Carraasiif kan akka hin jaalanne itti himtee jirta. Yoo na jaalatte Duubaay kootuu hin jenneeni.
sittin jenne ija kee yoona si argeetu ijuma kiyya laalaa dhugaan dhugaatii yoonatti himtee yoo sin jaaladhus jette yoo sin jaaladha jette si ijuma kee laala sitti maa jedhe sittan himaan jedheen tole jedheet birriin irratti galchee birrii isaatiin waraqaan dhumeef. Duuba ati akkana jettuun Duubaay dhufeeti jechuun siitu ija isaa laalee himaa fi akkas jetta jechuun. Nama yoo dide sin jaaladhu jennaan. Sin jaaladhu jennaan jetteen jechuudha. Malee akkasitti jaalala dhugaa walitti dubbattanii Duubaay kootu yoo na jaalatte dhugaan kana akka inni dubbatetti yoo dhugaan kana jaalattu ta'e Duubaay kootu naan jettee. Duuba ati yoo ka dhugaan jaalattu ta'e Duubaay maaliif hin deeminii jennaan hayyee nin deemaa jee. Egaa dhiirri tokko yoo si jaalate bar aarsaa siif kafalaa dubartiinis siif kafaltimi. Arrammoo dhufee maan naan jehee maakii akka ati naan jette sanitti isii amanee Duubaay dhaqee dhuftee nallaallee Duubaay dhaqeetiin jira jeetu dhufe jechuudha. So muyit kafadhu dheera. Akkas ture maakii. Sijammer viidiyoon waraabame jechuun michoo kana anin jaaladha. Ishiinis na jaalatti ture. Duubaay yoo dhufe bakka waan kaffalu qabdu waan gochuu qabdu goota amma koomantii barreessuu danda'u. Guutaa akkuma dhaabaa guutaa. Ummata keenya Wallaggaa keessatti dhumaa jiruuf haadholee keenya buqqaa jirtuuf sagalee haa taanu Rabbii Haaliq yoo sodaattan dhimma jaarsaaf jaartii dhimma jaalalleetiif nama 2,000 teessan gaafa namni sagalee ummataa taa'u hin jirtanii kana fayyadamuudhaan ummataaf sagalee tahaa jirraa jechuudha. Rabbii Haaliq sodaadhaa ummati keessaniif sagalee ta'a. Ummanni keenya qabeenya qaburraa mancaafamaa jiranii haadholeen booyaa jirti. Guyyaa tokkotti nama 30 dhumu jira. Allahan firu Rabbi sodaadhaa sagalee ta'aaf. Jiddu yoo akka sagalee dhageessine malee hin ta'u itti fufi. Sirriikedha. Innaa warri immoo zala gowwaa ittiin isintu gowwaadha. Gisee tokko narraa dhobe warra koomantii fedha. Okay. Koomantii haa cufu moo akka warri koomantii dhiisaa waanta kankaniinaa dubbii nama narratti dhaggeeffadhaa usaati. Okay. Maal jechuun barbaade beektaa maakii? Jaalalli gowwaan immoo gooti ta'eera bakka already. Namni kalee ofiyyuu baasee kenna miti. Maaltu nama dinqisiisee? Biyya tokkorraa biyya tokko deemuun dhiisitoo namni koo kaleesaa qaama isaa keessaa baasee nama jaalatu ni kenna bakka. Jaaladde bakka. Seera amma gaaffii si gaafadha. Obboleettiin keenya tun seenaan sin jaaladhu osoo siin jettuuti osoo si himtuuti haatee deemte moo sin jaaladhaa jaalala kiyya koo jaalala kan kee jaalala naa qabdu kootu asitti naa ibsii sin jettee si darartee achi dheeyxe moo osoo sin barbaadu jettuutu haatee dheeyxe kana nu deebisi. Sin jedheera. Parsantii 50 jaalala naa ibsiti. 50 immoo lakkeetti. Guyyaa tokko fuula ifaa fi jaalala hoggaanaan jette guyyaa tokko immoo faallaasanii. Ta'ee osuma jiru garuu maaltu piroomisoolii galle yoo liivii irratti kan waraabame jira yoo dhuguma na jaallatte jechuun bakka yoo dhuguma na jaallatte Dubaay dhufuu dandeessaa bakka nan dhufa. Garuu yeroo dhuftu naan jette as deebitee ta'uu danda'a dhiisuu danda'a. Kan waraabame jira bar warra argaan dhugaadha jechuu danda'u. Okay bakka rakkoon qabu. Haa ta'u na jaalattus na jaalachuu hattus qaaman si argee ni amansiifadhee abdii godhadhee deemu. Isheenis ni eegette. Yeroo achi ga'utti garuu na eeguu hin dandeenye madaamitti na eeyyamuu hin dandeenye jette. Anas gidduu sanitti aaree guyyaa 2-3 booda bakka bilbila ishee bilookiin godhadhee kara biyyaatti akka hin deebi'uun jedhee deebi'ee garuu asirratti dhufanii walitti nu araarsanii araara keenya immoo araara obbolummaati. Innaa nama sammuu nagaan jira.